kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube akkam fayyaa jirtanii nageenyi waaqayyo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaatu hordoftoota Diidaa Tube harka wanta nama dinqisiifatu wanta nama gaarran wanta haaraa wayii fidee dhufeeyyu wanti kun kan ba'e sa'aatii 4:05 duubatti asuma biyya Itoophiyaa magaalaa Bishooftuu keessatti uumame. Egaa wanti kun maal itti fakkaatee wayzaroo kan immoo addee Shibirree kan jedhamtu jechuudha. Duraan jireenyi ishee Wallagga Bahaa keessa jiraatte turteeyyu abbaa manaa ishee waliin osoo jiraachaa jirtu gizee yookaan immoo yeroo afur ulfooftetu jechuudha. Yeroo arfanuu ulfi jalaa ba'ee tureeyyu haluma kanaan ofitti gadditee jechuudha. magaalaa Wallaggaa keessaa baatetu as magaalaa Duukam keessa obbolecha ishee bira jiraachuu jalqabdeeyyu achiin booda akkuma tasaa ta'etu jechuudha. As magaalaa Bishooftuu keessatti ammas ulfi isheen ulfoofte sunni jedhamee osuma yaadatamaa jiru jechuudha. Akkuma gargaarsa waaqayyoo ta'eetu jechuudha. Ijoollee 4 yeroo tokkotti ijoollee 4 deesse jechuun ilalaa ka hojjaa waaqaa jechuudha. Yeroo gizee 4 deessetu yeroo 4 jechuudha ulfooftetu yeroo arfanuu ulfi jalaa ba'e shanaffaa irratti ulfooftetu garuu yeroo tokkoon ijoollee 4 deesse. Wanti kun nama gaarramuure baay'ee dinqisiifadhe jechuudha. Wanta kanarratti isin hoo maal jetta indoo as magaalaa Bishooftuu hospitaala Bishooftuu keessatti wanti kun kan godhame jechuudha. Kan ulfooftee kan deesse ijoollee 4 baay'ee nagaarramee jira. Waaqumatu ishee gargaaree jechuudha. Barreeffamni kun kan ba'e jechuudha Amaariffaan Amaariffa kanaan sirnaan warreen Amaariffa dhageessan isinifan haasa'uu danda'a jechuudha. ማል ጀደ ስንት ፈካተ 4 ጊዜ ጸንሳ ያልተሳካለት ኢትዮጵያዊት እናት 4 ህፃናትን በሰላም ተገላግላለች። 4 ጊዜ ጸንሳ ያልተሳካለት ኢትዮጵያዊት እናት በአንድ ጊዜ 4 ወንድ ልጆችን በቢሾፍቱ ሆስፒታል በሰላም ተገላግላለች። ይሁት እንግዲህ ነዋርነቷ ምስራቅ ወለጋ ዲጋ ወረዳ አርጆ ጉዳቱ ከተማ የሆነችው ወይዘሮ ሽብሬ ቀደም ሲል 4 ጊዜ አርግዛ 4ቱንም ተጨናግፎባታል። ቀደም ሲል አጋጥሟት በነበረው ጽንስ የመቋረጥ ችግር ስጋት ያደረባት ሽብሬ ትኖርበት ከነበረው አካባቢ ወንድሟ ወደሚኖርበት ዱከም ከተማ መሄዷን ተናግራለች። ባጋጠማት ችግር ምክንያት ልቧ ያዘነው ሽብሬ በአምስተኛ እርግዝና እድል ቀንቷት 4 ልጆቿን በሰላም ለመታቀፍ በቅታለች። ክስተቱ ከ60 ሺህ ወሊድ አንድ ጊዜ ሊያጋጥም የሚችል መሆኑን የቢሾፍቱ ሆስፒታል የሕክምና ባለሙያ ዶክተር ሰለሞን ወርቁ ገልጸዋል። በሆስፒታሉ በተደረገላቸው በቂ ሕክምና እናትና 4ቱም ህፃናት መልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ከቢሾፍቱ ከተማ ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። Egaa akkuma barreeffama kana dubbii amma isinitti taase kana akkuma agartanitti jechuudha. Addee Shibirree kan jedhamu Wallagga Bahaa keessa turteeyyu achi ijoollee 4 ulfooftetoo ijoollee arfanuu jalaa ba'anii turaniyyuu ulfi jalaa ba'ee tureeyyu kanarratti hundaa'uudhaan ofitti haaruudhaan karaa obboleessi ishee as karaa magaalaa Duukam keessa jirtu turteeyyu isuma kanaan
ulfa shanaffaa irratti golfooftee ijoollee arfan yookaan immoo daa'ima afur deessetu waaqni hojjaa waaqaa waaqni ishii gargaaree keessi ishii qulqulluudha nama gaarii waan taateef yeroo tokkoon waaqni kan ishiidhaaf kenne isin jechuu heedatanii kanaafuu nu hunduu keessi keenya naalbaata waaqni nu qormaatuudhaaf wanta akkanaa yookaan immoo qormaata adda addaa nu dhiyeessuu danda'a. Qormaata kanaan hunduu dabarree jechuudha. Isa dhumaa waaqni wantoota adda addaatiin nuuf milkeessuu danda'a waan ta'eef hunduu qormaata dhufuun qormaata dabarreetu waaqni isa dhumaa waaqni nu kan jechuudha. Isa san waaqa galateeffachaa ta'u hiree inni nu kennu san fudhachuu qabna jechuudha waaqarraa. Egaa akkuma agartan waan kanatti anillee baay'ee dinqisiifadheetan jira. Isin hoo maal jettanii? Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya informationiin kun informationii sa'a 3-4 duratti darbee as magaalaa Bishooftuu hospitaala Bishooftuu keessatti darbee waan ta'eef yoo barbaadan isinillee ilaaluu hin dandeessanii Matammaa Waradaa Communication Affairs Office kan jedhamu barreessatii Facebookii keechan irratti yookaan immoo YouTube irratti cheekii godha. Inni kun inni argattan jechuudha dhugaa ta'uusaa inni argitan waan ta'eef Matammaa Waradaa Communication Affairs kan jedhamu isa kana ilaaluu ni dandeessanii. Egaa namni gaarii yeroo mara jechuudha dhumni isaanii bareeda waan ta'eef isin hunduu nama gaarii ta'uu isaa yaada malaa isin jedha. Egaa kabajamtoota keenya warreen haga ammaatti subscribe naaf hin goone subscribe diimtu san jechuudha kilikii gochaa ta'u namoota addaatiif information ani haasa'u kan akka dhagaan sheerii akkanaa gootan isin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa halkan gaarii isiniif haa ta'u.